فإلما فرق الكل جال اللي كيفتي كينيا مارمي وندو كينيا ولينتو ما كين على بلتوميتين فلت ديستيتي سفلت عاتس مالك إني قالوا أمام كابتا مادا وعيني إشي على فندو على مكون حامي ما تشرلي ليك اللي انسراتي متي نو لك سري مادا سمعت أنا مجهو كان الأباشم بيك أباشو جنين فروما إيجادا إسان هرارجي اللي تلاتني كودتني هجي فتشتوري بابا نيروبي يدوفو ياو أولا مادا ماتي كينيو جنين جتشود فروما إيجادا biyya sana jechaa turte garuu ati gaaf tokko du'ee man argaman yoom biyya sana teessette harargee siin hin jenne duuba bira kun qabulis ishees bakka sii galasi shakkamaan si miti innaa maaltii jechuun barbaade jira miti bakka rakkoo wayii jira achuma keessa jira amma poolisiin immoo akkuma jettan yoomiifan immoo dhiiga ishee lafarraa poolisootatu dhiqee jechaa jirti. Namni kan biraan immoo reeffi kan hospitaala geeffame qorannoof jedha garuu kan BBC immoo kan maaliin hin argee garuu akka waan yaanee kiliinika wayii oolchuudhaaf yaalanii akka waan geessanitti ramite. Achuma indoom achi turteeyyuu jedha reeffi achuma ture achiitii poolisiitu fee fuudhee jedha. Okay. Tole fiti ati nama biraaf kennina. Jechuun kuni jira miti bakka yoone probleemin rakkoon achuma keessa. Inni kaan sagalee ta'aa mucaa ishee kanas nama ajjeese jedhanii mucaan naqamtee isheen gadduudha. Jiru murjii gidduumatti yaadachiisumaaf finne malee nurkaan fuudhanii wachaa olle. Moota harabbii keessa awwaallee jechuudha. Garuu intala qaroo haati irra laffaatee guddistee barsiistee bakka kanaan geesse arraantan olaantummaa isuma bakka jabaa geesse agarraani muciyyoo tana qaxarra cabsan malee fooqirraa darbamteen diraamaa dhiiga takka hin qabdu warroonni ollaa isii hundi dubbatanii jiran nama hunda gaafannee ni jiran ismi galaamii kanaafu abaluu akkas godhee osoo hin taane ummata kan akka seeraa ta'u yoo sagalee akkataatan taate seeraan sagalee gaafadha akkasitti ummanni hanga kun dhiyaachuu qabanii seeraa fi akkasitti hayni isii baha malee daddaboolanii usuun kun hin ta'u diraamaan akkanaan dalagu hin beeku waan akkanaatiif. Diraamaan dalaginaan irratti haaqi. Ana waajihan takkitti dhiifama na godhe sitti biyya keessa jira dhugaadha. Masfineenillee dubbii tana dhoofisuuf osoo hin ta'ini yaada ofii kennate wanta sirra jiru martuu yaada kennate garuu ati yookaan bakkatti jirta ijoollee beeyta. Lubbuu namaa dhaadha lubbuu nama irratti yaada kennate yaada isaatiin diraamaan akkana dhiiga namaa awwaaluu jabu malee. Obsi takkitti obsi meena namarra. Awwalini jechaa jiru namni fooqii shanaffaa miti dhageeffadhu daraajumarraa fooqii takka raayuu koftee dhiiga namaatu mataa namaatu addaan nama baha akkamitti isiniin Ambarsi himene dhageeffataa kanatti hin fakkaanne miicoo tana fooqiirraa kuftee jedhan malee telefoonaanis gayyaamanii foddaa jalatti foddaarraa kufte jedhanii fooqiirraa kufte jedhanii ajjeesullee ni malaa siin jete bar ikkubbii waan akkasillee ta'u ni malaa rabbitu beekaasan nuti yaada kennannee atillee yaada kee kennattee bira hin jirtu rabbi wallaahu aalam ramadaan afaanii qabna maraafuu haqeesii haa baasuufi rabbiin kanarratti hanka dhumaa ka jedhu if there anything medical issue mental issue jira tana qofaan gaafinti. Mental isa kana siin deebisan amma masin dubbateera mental issues akka hin qabne dubbata dabareedhaan eebbisaa wanti ati deebistuuf tokko illee jiru obsaanaa dubbatu dabareedhaan dubbadha namni azela galatoomii obboleettii keetiif walloleen agaruu namatti waan tokkoof dubbanna galatooma fayyaa
obsa yoo biran jiraanne nama biraatiif Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kabuna kam jittan nagaa fayyaada. Wanni ni isiniin jechuu barbaadu. Takkaffaa baandaan Oromoodhaa naftii bira geessan dhiiga miciyyoodhaa dha'u isaarraa jirti. Dhiigni miciyyoodhaa ni baha akkamii baay'ee jettan. Akkuma diinii Taadii Galaan bahe akkuma diinii artiistii Hacaaluu Hundeessaa bahetti baha. Baasarraan jira yoo sagaleen xiyyeessin jeettee sin beekanii. TikTok itti guddifatan, follow itti guddifatan, wanni wacaadhaa jiraniif hanumaaf malee tokko isaanii yaadeetiin. Dhageessanii akkuma dhiiga artiistii Hacaaluu Hundeessaa baasan, akkuma dhiiga Taadii Galaan baasanii mootummaan harreen tunis horattee lumtisiidhaa. Thank you, boss. Hi, Suleiman. How are you? What are you doing here? Dhageessanii uummatoo. Akkasitti wanni nan isiniin jedhu isinummaanu anaasoinummaan keessanii unaaf hin galle. Namni tokko fooqii gubbarraa kufee dhiigni ittiin deebine hamaarreen ittiin deebine bara namni osoo dhaabbatu yoo feenti ta'ee kufee mataadhaaf halatamaa bara. Maal taatan eenyu gowwoomsuudhaaf deemtan maal jechuudha kun? Uummatoo hoggaa waan takka dubbattan yaadaa dubbadhaa. Itti yaadaa dubbadhaa waan takka hoggaa dubbattan. Andu'aalam irra shirata lagamee mijiyyoo galaafate. Finfinneen handhuura Oromiyaadhaa osoo hin ta'in karaa handhuura Oromiyaarraa karaa hobbaaftuu hayyoota nama Oromoodhaa ka ija ol qabate ka mataa ol qabate qad godhuudhatti fiitee jirti Finfinneen. Dhageessanii Finfinneen karaa handhuura Oromiyaarraa karaa gartee namuma mataa ol qabate tokko qac mataa keessa. Nama mataa ol qabate qac. Mootummaa baandaan ilmaan zinaadhaa tunis maal jetti? Astaghfirullah. Qoranneeti isinii beeksifnaa jan wanni beeksisaniis takkan jirtu. Kanaafuu buutii lafa buute dhagaa lafa buute mallee abbaarra jira. Ani michiyyoo nama fooqirraa darbamte isinoo warri duroo riitanii poolisni maarree godhee poolisni mintiqaarroo godhee poolisni maarree godhee keettan hin jiru. obsa xumuratti natti fakkaata. Ilaale asirratti yaa Oromoo waa murteessuu irratti yookiin nama tokko irratti achi qabu haa deemnu. Hin bitanne haafuleetii xiyyaa waananis waaniin quba qabuun qabaa feesbuukaan qabaa baranis. Mooyitu maa godhatte ree itti fufi. No, bar namaan dhiifama. Hinaafteetumeef darbitee maal kaja aan kana hunda jidduun jiruun isiniin jedhe. Girrisaan keenya oguta akka fuudheeti Amaara bira dhaqee mana Amaaraa bira dhaqee achi Amaaraan fuula bara. Amaarri immoo achirraa gabbeeti yaalaamanim tirittaaree Andu'aalam Negaddalaat lijitu waan jaa. Ayidallam kana hundaa miti awwannin hin jiru. Hubbaa tana eenyuutu shira kana eenyuu darbee michiyyoon namni fooqiirraa mitiitii namni osoo dhaabbatu azooritiin itti dhuftee lafa kufe dhiiga qaba. Kanaafuu haaluma ilmaan Oromoodhaatti Finfinnee keessatti adabsaadhaa turanii ni adabsan. Fakkeenyaaf artiistii Hacaaluu Hundeessaadhaa shuguxiin inni dhaabamee Khaatima Sawti jaaniiti. Akka dhageenyen nuti. Khaatima Sawti jechuun rasaasa sagalee hin baafneen dhaabame. Artiistii Hacaaluu Hundeessaadhaa jechuudha. Sanis qorachuma jiran mootummaan baandaan tun itti deebi'an. Taadii Galaanis qorachuma jiran. Tamaarreedhaa sanis qorachuma jiran. Kanaafuu buutii lafa buute dhagaa lafa buute mallee abbaatu abbaarra jiraa jedhanii ankalee isaan hoggaa dubbiin dhuftuun isiniif himee. Oromoo waliin dhabinaa meebee akka biroollee haa taatuuti waliin dhabinaa wanni waliin dhabneef nuti ganda dhugaadha michiyyoon iddoon dhaloota sii daaroo labu magaalaa miicataati abbootii abbaa isiidhaati turte tuulamarraa ka'ee achi galee Hararguma keessa dhalattee guddattee jechuudha intala Oromoodhaati galteen jaamtuu feetu Harargee jiraatti feetu Shawaa jiraatti feetu Wallagga jiraatti ilmaan abbaa tokkooti nuti wanni coraa nu belbelchaadhaa jira Oromoon addaan hin qoodaminaadha. Andu'aalam dhaabbattanii irratti hin eeginaadha. Waan gootan godhaa malee gumaa baafachuudhaaf deemaa malee waliin nyaatinaa. Addaan hin bahinaa. Namni addaan isin hin qoodin Andu'aalamii miti ka ajjeese michiyyoo. Shira Andu'aalam irratti deemeetitu michiyyoo galaafate isa funyoo udaan buute godhuudhaaf galatooma.
jirtaatti foofis. Galatoon obsa galatoon. Dubbadda osabboontu jirta. Okay, naaf jechuuni ammas ijoollee osoo amma akkam obsaan jedhoo ta'e immediate action osoo ta'e gaarii ture. Waan dhugaa jiru yoo dubbanne wayyeela. Fakkeenyaaf bakkeetti akkas ta'e kana ta'e yoo jenne hogguu sanarratti maal jedhama obboleessi koo jechuun unkaan horiimtu yoo bade barbaaddattaami nama yoo ta'u baate hanga sa'a 10 kanarratti maaliif turuu dandeessa jedhamu kanarratti gaaffii nuti ta'e yaa Oromoo bara ela dhugaa dubbanna dhugaa madha. Maaliif abbaa barbaade yoo ta'u haadha keeyyuu maaliin ta'in abbaa keeyyuu maaliin ta'in haadha keeyyuu maaliin ta'in dhimma kana raawwateera taanaan itti gaafatamuu qaba dhugaan kana yoo dhiifatamaatiin baate dhiifatamaatiin kana ta'uu baannaan garuu lakki nuti waan isa jaallannuuf yookaan waan isa kana jenne dhugaa intala kana dabsuu hin qabu ammayyuu gara biraatti gochuu hin qabu. Hanga sa'a 10 osoo fakkeenyaaf ishiin sa'a 5 irratti sa'a 3 irratti sa'a 2 irratti osoo boqoteetti ta'e sirriidha. Qaama biraadhaa jenna. Hanga sa'a 10 kanarratti maaltu geessuu danda'a? Lammaffaa immoo gochoota achirratti dubbatamaa turame kan kaan suusaayidii goote kaan fooqiraaf darbatamte kaan immoo BBC immoo maal jedhaa mana kilinika yaaniitiif geessine namni fooqirraa 10 irraa darbatame mana kilinika kana geessus achis hin ga'u achiin ga'eenis boqochuu danda'a achittis boqottee jedhama. Kanaafuu rakkoon eessa keessa yoo jira jenne achuma keessa jira achuma gara biraattis gochuus hin qabu. Maaliif waan dhugaa dubbatama yoo ta'e dhugaa masa baasuu maqabu haqni ba'uu maqabu. Yaada kee kanaaf deebii laaddoo yaada kee kanaaf. Kana jechuun barbaadan yoo nama biraa gashatu taatan gashadha. Yaada kee kanaaf deebiin qabaa. Akkuma seenan miti kanaa isaa mul'insa dabaree qaba. Kan eebbisa miti qaba mul'insa. TikTokii fate haaraa miti namatu dabaree kenna horataa yookiin sabboontuudha. Eebba kan kana jedhee kan jedhu osoo hin ta'ini jalqaba akka ati miseensa maatii isaanii akka taatedha kan dubbatte. Kanati beekturraa hanga dhageesse odeeffannoo qulqulluudha. Achirra dhaabbattee haasa'uu qabda malee namoonni kana jedhu sana jedhu seetu sirri miti. Garuu qaamni ishee hin tuqamne waan tokkollee waan jedhu kaaste hangam dhugaadha wanti suni komentiin illee si gaafadheen ture. Okay, inni tullu dhugaadha nama bilbileen gaafadhe warruma maatii masaanitti iyyatan sanatti maal jedhanii jechuun maatii yaa namni arge suni reenfi kan sanduuqni silaa hospitaalattidha kan akkuma jirutti haguugamu bira turammoo erga mana dhufee baname moo akkamitti arguu danda'an? Manatti banamee jedhan manatti bananii argisiisaniiru jedhan. Ani fateega TikTok kanatti yeroo dheeraa wal beekna odeeffannoo dhugaa hin ta'in akka hin dabarsine adara. Amshur karaa kanaa nadhamani dhugaa isa dhugaa. Yaa gamoon abbaa darbii 5 jechuun ol ka'iinsa qaba. Waa'ee giraafiti acceleration jira gula harkisa lafaa jechuun namni tokko gamoorraa kufe akka ammati jettu kanatti qaama nagaadhaan ba'uun xiqqoo nama shakkisiisa. Garuu odeeffannoo dhugaa maaliif burjaajii akka hin uumne keessumaatti namoonni wal beeknu kuni odeeffannoo dhugaa ta'uu qaba. Dhiifama jidduun galoo osoo hin ta'ini waan kana si gaafachuuf horataa namaaf dabaree kennu namatti taanu. Haya kanadha jechuun barbaade nama biraas keessaa ani garuu amma natti dubbata ilaa wanti isin ilaaluu qabdan yaa biyya sana keessatti haqni hin bahaa qorataa jira mootummaan qoratee haqa nuufaa baasu jechuuni akka kootti tisiisarraa damma eeggachuudha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf haqni eeggamu tokkollee hin jiru mootummaan haqa isinii baasu tokkollee hin jiru Oromoo maaliifi wanti kun iyyuu kan hojjetamee fi shiraa Andu'aalam Gosaa irratti hojjetamedha. Amma akkuma masineen jedhe isiin duute obbaafattee jirti isiin jechuudha. Garuu isatu du'e amma. Inni isatu du'a olii isatu du'ee jira. Maaliifi
waan kanarratti amma fakkeenyaaf namoonni tokko madaayyuu hin qabdu dhiiga ofirraa hin qabdu jedhaa jirtanii akka waan reeffa sana dhiqxanii agartanitti. Hayyee erga dhiigan qabaanne erga madaan qabaanne mucoon kun sa'aatii tokkoo fi naannaa sa'aatii tokko mana suuraa turte jedhamee jira. Inde sa'aatii tokko mana suuraa erga turte Andu'aalam artistiidha. Dafee galuu dhiisuu danda'a galuu danda'a namni beeku tokkollee hin jiru. Ila wanta ta'e hin yaaddu taanaanii kara siitiinis yaaduu qabdanii gara saatiinis yaaduu qabdani. Dirqama gara saatiitti qofa maxxansuu hin qabdan. Dirqama yookiin immoo isiin dhuguma inaaffaadhaaf of ajjeestes jechuu hin qabdan. Inaaffaadhaaf illee of hin ajjeesne mucoon kun. Sinii galee jira. Hamma barbaade yoo inaafte ani namni barate lubbuu isaati irratti waan akkasii yaada hedheetti si yaadu Andu'aalam yoo isii kan jibbuyyuu ta'e nama Andu'aalam yooliiti teerumuu dandeessi naman akka barbaadetti si jiraachisu kan Andu'aalam hin caalu argachuu dandeessi kan isaa gadi illee argachuu dandeessi. Kanaafuyyuu mucoon kun yookiin ajjeesanii fidanii achitti gatuu danda'u. Yookiin immoo akkuma jedhame inni ala turee dhufa taanaan isiin baatee yoo of darbitee raatte namni kun yoo sa'a 10tti manatti kan galu ta'e amma namoonni baay'een inni sa'aatii 10tti kilbaayisii waliin turree maaliidha namoonni jedhanu hin jiru. Sa'aatii 10f walakkaatti bakka akkanaa ture namoonni jedhanu hin jiru. Hayyee namni kun yeroo inni dhufu mucoon kun mana keessa hin jirtu yoo ta'e akkam ta'a. Akkuma takkittiin jette odoo biyya sana keessa seerri jiraate obboleettiin Andu'aalam illee to'annoo seeraa jala oolti inni illee to'annoo seeraa jala oola sarraateenyaan mana keessa jirtu illee to'annoo seeraa jala oolti. Wannummaan akka naannaatii sana fooqii sanarra jiraatu reeffa baraa kan lafa argame mucoon kun kuftee argamte inni kun du'aata argamedha inni kun mana yaalaatitti lubbuun isii kan bahee jedhamaa jira. Silaa odoo seerri jiraate hundi isaaniituyyuu yeroodhaaf qoratamuu qabanii ture warroonni ollaasiisuun jechuudha warroonni isiin buna waliin buna isaa dhuguu isaa baattu maaliif fira siituun taane maabboleettii isiin taane naannaasii sanarra jiran taanaanii to'annoo seeraa jala ooluu qabanii ture sila har'a garuu kan to'annoo seeraa jala oole eenyu Andu'aalamiin qofaa jechuudha. Andu'aalam kun yookiin alaa galee dhufee arguu danda'a yookiin mana asii dabee sirratti illee barbaadee argachuu danda'a alatti yookiin immoo akkuma jedhame Andu'aalam ana tureeffa kaase isinii waan jedhe qabaa. Anatu mucoo kana lafaa kaasee mana yaalaa geesse wanti inni isiniin jedhe tokkollee hin jiru. Garuu zabanyaan hoteela sanaa, zabanyaan fooqii sanaa isatu kaasee mana yaalaa geesse waan jedhe qofaaf nuti isarra dhaabbannee isumatu kaasee, isumatu rukutee yookiin immoo isumatu darbatees jechuun qabu. Kanaafuyyuu gara lamaaniinuu ilaaluu qabna. Artistii jabaa qaalii kanallee dhabuu hin qabnu. Isii dhabnee jirraa? Dhabnee jira. Isallee dhabuu hin qabnu. By the way, inni amma akka namaatitti akka duriititti deebi'ee jiraata jedhee yaadu ani dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Maaliifi nama jaallatu biraa dhabee keessumaa immoo wanti isarratti ta'e kuni wanta dhala namaa irratti hin taanedha. Andu'aalamiin kana dura namoonni baay'een akka sodaachisaa turanii quba qabdanii gaangistoroonni Shimallis Abdiisaa jechuudha. Akka isaan isa sodaachisaa turanii hanga niitii kee fidii kottu niitii kee of iddeen numni si jeesna jedhuu dirasii hin geenye ijoolleen keenya biyya keessaa waan baay'ee sammuu keessaa qaba. Nun dubbisina hin dubbannu akka namni walitti bu'u hin barbaannu nuti wantoota baay'eetu jira jechuudha. Okay? Hanga inni gadi bahee rakkoo isaa kana akkuma dura ukkaamsatee hafe kana yoo ukkaamsee bahuu baate haqni isaatu bahee haqni mucootis haqni obboleettii keenyaa bahee haqni isaatis bahee yoo gadi bahee rakkoo nama haasaamaa jiru kuni isarra kan gahee jiru yoo ta'e yoo gadi bahee uummata isaatitti hin himanne Andu'aalam jechuun yoo gadi bahee saba isaatitti hin himanne ammalleen isaafuu sodaachisaadha. Amma kaleessa fa'aa mana yaalaa seene jechuudha kan dhageenye galgala keessa jechuudha. Sobattee dhugaatee wanti nan irraa beeku tokkollee hin jiru. Of daddabee poolisoonni mana yaalaa galchan jechuudha nageenya. So kanaafuyyuu mucaa kanaafillee yaaduu qabna yeroo waa dubbannu. Namni yoo du'e malee hinuma wal argina. Itti qaanoftu bori. Itti qaanoftu waan ta'eef gara isaatittis hin dhiibina, gara isiitittis hin dhiibina. Rabbi qofatu beeka akkasiin itti duute maal akkasiin taate waan isii mudate isiidhaa fi waaqaa fi abbaa manaa isii kana qofa kan beeku jechuudha. Deebi'ee sarraateenyaa mana keessa jirtu kan ani kanan jedhaa dogoggora jiruuf na uffalchaan isiniin jedhaa galatooma waan na dhaggeeffattaniif. Oromummaa itti
تفوفي أورموما أي سبونتو أني وانتم تنادبيو أني ومتى سرت عاي إسد تتجافة مع إسد بانكوني باو بلش إسد إذا اللي من نماتي أرجي رسيجله ورا ستاني أفهم بنتني تقرأ كوك أبدني جشون أكادون فاتنا مرة يورا كوك أبتني اتمودن ديش أكادون فاتي ركورا قبل جتني قالوا أودن جشوا بربادو نمني هذا مناسا ممكن نما بيكمتي قبو متي نما وابيكمتي قبو نما أرتستي أورومو سامني سادقة فتو أمتي سبيكو متي نممتي أنفان توكو يوماراتي مالي هذا مناسا فوق إيران دربتو كابلون جرا يو كابلو يوركوتي وتو ركوتو أركتميد أمتي سوني وسوام برات قارو هذا مناسا نمني كم يوجد دربتو جاتشودا سوني أبجودا سيجالي قارو ركوتو أتوني ركوتو كتميد أمودن ديس سنافو أوانتني سنين جاتشو بربادو يورا كوراك أباتني يورا كوراك أنا كنو فترة كوراك أمنا جدادو بدا مالي أسر ديمتني وأول إنتاني إنو في ناجة شو سنيجالي سنافو مجاهون أرتستي دا بكي تريدو في تودن دها واتوك توكو تودن دا كناف